Hi, nagaa jirtu ani Dirribaa Ayyaleen jedhama. Har'as egaa barumsa keenya seerluuga yookaan giraamerii afaan Ingilizii mata duree waliigalaa English Grammar jedhuun walitti deebinee jirra. Egaa jalqabumaa kaasee irra deddeebi'ee dubbachaa akkan jiru mata dureen kuni kan waliigalaa haa ta'uyyuu malee isa jalatti mata duree addaa parts of speech jedhu tokko walii wajjiniin barachaa jirra jechuudha. Parts of speech isa jedhu kana jalatti egaa mata duree yookaan qabxiiwwan gurguddaa adda addaa 8 akka jiran jalqabumarraa kaasee dubbadheera. Tarii namoonni har'a yeroo jalqabaaf barumsa kana argitan yoo jiraattan gara dugda duubaatti deebitanii barumsa tokkoffaarraa tartiiba isaa arguu dandeessu. Waanuma fedheef gabaabaadhumatti isin yaadachiisuuf jecha garuu mata duree addaa parts of speech jedhu kana keessa seerluuga yookaan giraamerii afaan Ingilizii keessatti baay'ee qabxiiwwan murteessoo ta'an 8 akka jiran isaan keessaa fakkeenyaaf hangammaatti 5 ilaalleerra. Fakkeenyaaf Noun fi qabxiiwwan isa jala jiran pronouns ilaalleerra, verbii ilaalleerra, adverbii ilaalleerra, shanaffaa irratti immoo egaa adjective ilaallee innarraa kun isa ja'affaa ta'a jechuudha. Innis waa'ee conjunctioniiti jechuudha. Barumsi keenya har'aa waa'ee conjunctionii ta'a. Conjunctionii jechuun immoo maal jechuudha? Akaakuu akkam akkamii jira inni tokko tokko isaa immoo wajjin ilaaluutti darbinaa jechuudha. Mi'ootuu gara akaakuusaa yookaan tokko tokkoon ilaaluutti hin darbin fuula dura conjunction jechuun maal jechuudha? Isa jedhu hiikaa isaarraa jalqabnee haa ilaallu barumsa keenya jechuudha. Conjunctions are parts of speech that join or connect words, phrases, clauses or sentences. Isaan kun immoo egaa beektonni afaan Ingilizii giraamerii afaan Ingilizii keessatti maal jedhanii ka'anii mata duree conjunctions jedhamuun jalatti eenyufaa ka'anii jechoota warraa yaada barreeffame tokko yookaan dubbatame tokko garana jiruu fi garas jiru gidduu seenanii akka isaan walitti dhufanii hiikaa guutuu kennuu danda'aniif warra kaa'amanidha jechuudha. Fakkeenyaaf yaadii barreeffame tokko jira. Jecha ta'uu danda'a, wordii ta'uu danda'a, yookaan cloosii ta'uu danda'a, sentensii ta'uu danda'a. Garanatti barreeffameef garasitti barreeffame gidduu seenanii akka inni hiikaa guutuu yaada guutuu kennuu danda'uuf warra gidduu seenanii hojii hojjetanidha jechuudha. Mi'ootu gara waliigala isaatiitti adeemin fuula dura conjunction jedhamanii jechoonni walitti funaanamanii kaa'aman kun immoo bakka meeqatti addaan qoodamu? Jechoonni kun wordisiin conjunctions jedhamanii beektotaan isaan kan isaan jedhamanii kaa'aman kun bakka meeqatti qoodamu isa jedhu bakka 3tti qoodamu. Fakkeenyaaf tokkoffaa coordinating conjunctions warri jedhaman jiru eenyufa isa jedhuun ilaalla. Subordinating conjunctions warri jedhaman jiru kan biraan immoo bakka 3tti qoodamu jenneerraa correlative conjunctions dha jechuudha. Egaa isaan kana hundumaa har'a ilaaluudhaaf yeroon keenya hin dheerata. Hirmaannaadhaaf akka mijatuuf jechaan har'a qabxii isa jalqabaa coordinating conjunctions isa jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Coordinating conjunctions jechoonni warri walittidhan kuni eenyu fa'igaa amma isaaniin tokko tokkoon ilaallaa jechuudha. Are conjunctions that are used to connect words, phrases, clauses. Isaan kun egaa jechoota warra akkuman jalqaba irratti dubbachuudhaaf yaalee yaada garas jiruuf garana jiru gidduu wordii ta'uu danda'u jechi kun yookaan immoo sentensii ta'uu danda'u gidduu seenaniiti walitti fiduu jechuudha. Hiikaan isaanii immoo akka yaadni sun yaada guutuu hiikaa guutuu qabaatuuf warra taasisanidha. Fakkeenyaaf coordinating conjunctions warri jedhaman kun eenyu fa'i isa jedhu walii wajjin ilaallaa. Fooriidha tokko. Fooriin akaakuuwwan coordinating conjunctions jedhaman keessaa isa tokko. Kan biraan and, nor, but, or, yeetii fi soodhaa jechuudha. Jarreen kana yoo ilaaltanii 7 lakkoofsaanii innini qubee jalqaba isaanii fuudhee karaa harka bitaa kaa'uu yaal immoo baay'ee karaa salphaa ta'ee akaakuuwwan coordinating conjunctions eenyu fayyisa jedhu akka salphaatti sammuu namaa keessatti yaadatamuuf jecha asii gadi yoo dubbisne bifa akronoomiitiin lakkoofsaanii baay'inni isaanii 7 jenneerraa fan boys isa jedhuun yaadachuun hin danda'ama. Fooriirraa F fuune, endeerraa E fuune, nooriirraa N fuune, qubee jalqabaa isaanii fuune yoo walitti fuufne immoo jecha tokko goonee dubbisne akronoomi isa jennu goonee jechuudha. Inni immoo fan boys ta'a. Kanaafi coordinating conjunctions warri jedhaman isaan kana lakkoofsi isaanii 7 bifa kanaan immoo yaadachuun hin danda'ama jechuudha. Meegaam immoo itti fufnee tokko isaanii waliin ilaallu ergaa isaanii hojii isaanii jechuudha. Fakkeenyaaf fooriin jalqabaa for jechuun because jechuudha.
Yaadi tokko edda taa'e booddee waa'ee yaada isa jalqabaa sanaa fi riizinii kenna. Maaliif akka yaadni jalqabaa dubbatame inni ittaan immoo sababii dhiyeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf she was on leave yesterday. Isheen kaleessa boqonnaarra turte. Maaliif? For she was sick. Amma foriini maaliif akka isheen boqonnaarra kaleessa turteti ibsee jechuudha. Tuufee yaada isaa qabatee dhufe. Yaada isa jalqabaafiti sababii kennee jechuudha. In ibsee jechuudha. Foriin coordinating conjunction foriin jalqabaa jechuudha. Kan biraan I was late. Anatti guyyee ture. Maaliif? Amma gaa sababiin natti guyyee fi foriin dhufee yaada isaa qabatee ibsuu danda'utu irra jira jechuudha. For my car ran out of gas. Konkolaataan koo boba'aa waan fixeef natti guyyee. Natti guyyee maaliif? Foriin yaada isaa ibsee jechuudha. Kan biraas fakkeenyatti daballee yoo ilaalle she is not eating sugar. Isheen sukkaara hin nyaattu. Maaliif hin nyaattu? Isa jedhuufi gaamma reasonii dhiyeessaa jechuudha foriin. She wants to lose weight. For she wants to lose weight. Isheen ulfaatina ishee kiiloo ishee gadi hir'isuu waan barbaadduufi hin nyaattu. Kanaaf foriin egaa coordinating conjunctionii keessaa tokko ta'ee bifa kanaan sababii dhiyeessaa gidduu seenee jechuudha. Sentensiif sentensii walitti fidaa jechuudha. Yaadaaf yaada walitti fida. Inni kan biraan itti aanu immoo endeedha. Endeen immoo yaadatti dabala. Fakkeenyaaf foriin sentensiif sentensiidha baay'inaan kan inni walitti fidee nuti ilaalaa turre. Endeen garuu used to add one element to another. Yaada isa jalqabaatti gara biraa dabala. Inni kun jechaaf jechas ta'uu danda'a. Wordiitti wordii dabaluunis ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf I like banana and mango. Fakkeenyaaf banaanaan naawuniidha yookaan wordiis jechuu dandeenya. Mangoof banaanaa jaalladha. Addanatti wordiif wordii walitti fidee jechuudha. Yaadatti dabalaa jechuudha. Isa jalqabaatti yaada dabalanni kun immoo. Ililli is beautiful. Ililliin miidhagduudha. And smart. Akkasumas cimtuudhas. And beautiful itti maal dabalee? Smartiidhas isa jedhutti dabalee jechuudha. Inni kun immoo yaada isa jalqabaatti kan biraa dabaluudhaaf nu gargaaraa jechuudha. Wordiif wordii ta'uu danda'a. Sadaffaa irratti inni nu ilaallu immoo I have two laptops. Amma kun immoo himaa. And both of them do not work. Inni kun immoo himaaf hima gidduu seenee wanta yaadni jalqabaa kaa'ee darbee itti dabala yaada gara biraa fidee itti dabala jechuudha. Yaaduma isa jalqabaa ibsa gidduu seenee walitti fidaa jechuudha. Sentensiif sentensiis hin danda'a. Kan biraan nooriidha inni sadaffaan. Nor and not, also not, is a word that can connect to negative sentences or ideas. Inni kun immoo yaadota negatifii ta'an lamaan walitti fida. Yaadonni lamaan isaanii inni jalqaba jirus inni eeddanni gidduu seene booddee dhufus negatifii ta'utu irra jira akka inni kun dubbatu immoo. Naafillee didn't like maths. Naafilleen maatsii hin jaallattu. She didn't like physics. Amma naafilleen lamaan isaayyuu hin jaallattu. Yeroo nooriidhaan hojjennu immoo akkam goona? Naafillee didn't like maths. Akkuma jalqabaatti keenya isa jalqabaa. Nooriin immoo dhufee yaada isa lammaffaas negatifii godha waan ta'eefi nor did she like English jenna malee she didn't like physics hin jennu. Naafillee didn't like maths inni jalqabaa akkuma jirutti ta'a. Inni ittaanu garuu edda noorii gashine nooriin ofiisaatiif negatifiidha. Sentensicha immoo negatifii godheera waan ta'eefi did she like English jenna malee ammas finnee isa lammaffaa akkuma inni jirutti she didn't like physics hin jennu jechuudha. Garuu coordinating conjunction jechinni nor jedhu kuni sentensoota lama negatifii wantoota ta'an dubbata waa'ee isaanii dubbata jechuudha. Inni kun immoo gaa independent clauseidha lamaan isaanii jechuudha. Independent clause jechuun of danda'uudha. I haven't been to Kenya. Ani Kenya dhaqee hin beeku. Jiraadhee hin beeku. Nor have I been to South Africa. Lamaan isaaniiyyuu dhaqee hin beeku. Kanaafi Keenyaas jiraadhee hin beeku. Afrikaa kibbaas dhaqee jiraadhee hin beeku. Yeroo noorii gidduu gashinu lamaan isaaniiyyuu akka dhaqee hin beekin dubbataa jechuudha. Achis dhaqee hin beeku akka jechuu wayite jechuudha. Nooriin gidduu seenee kan inni ibsu coordinating conjunctionidha jechuudha. Kan biraan batiidha inni arfaffaan. But jechuun however faallaadha jechuudha. Mitiire a word that can show a difference or a change between two sentences or ideas. Inni kun immoo yaadota lama gidduu akka ata'uyyuu malee garuu akka jechuu wayiti jechuudha. Fakkeenyaaf I bought shoes for my baby.
Ani mucaa koof kopheen bite. Kopheen biteef mucaa kootiif. I forgot to buy socks. Kaalsii immoo bituun irraanfadhe. Amma gaajara kana yeroo bifa sentensiitiin ilaallu I bought shoes for my baby. Mucaa kootiif kopheen bite but I forgot to buy socks. Garuu immoo kaalsii bituu immoo nan irraanfadhe. Yaada faallaadha jechuudha. Coordinating conjunctioniin batiin immoo yaada isa jalqabaa faallessu dubbataa jechuudha. Isarraa kan adda ta'e isa wajjin kan hin adeemne dubbataa jechuudha. We have time to play football. Kubbaa taphachuudhaaf yeroo qabna. Our ball has exploded. Kubbaa taphachuudhaaf yeroo qabna. Kubbaan keenya immoo dho'eera. Amma wanti kuni waliisaaf faallaadha. Inni itti aanu isa jalqabaaf faallaadha. We have time to play football but our ball has exploded. Kubbaa taphachuudhaaf yeroo qabna. Yeroo qabna wanti nu rakkisu hin jiru karaa gama yeroo. Garuu akka hin taphanneef immoo yeroo qofa utuu hin ta'in kubbaan keenya dho'ee jira waan ta'eef hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf coordinating conjunctioniin batiin jecha faallaa isa jalqabaa yaada isa jalqabaa ta'e dubbachuuf itti gargaaramna sentensii tokko gidduutti jechuudha. Inni itti aanu oriidha. Or is a word that can show a choice between two sentences or ideas. Mee bifa sentensiitiin immoo yoo ilaalle fakkeenya we can wait in line for the taxi. Hiriirree taaksii eeguu dandeenya. We can drink tea first. Dursinee immoo shaayii dhuguu dandeenya. Amma gaa or wanta lama jira wanta nuyi keessaa filachuu dandeenyu lama dhufee jechuudha. Filmaata dhufe wanta hojjechuu dandeenyu waa'ee duraa duuba isaati. We can wait in line for the taxi or we can drink tea first. Yookaan dursinee hiriirree taaksii eeguu dandeenya. Hiriirarra dhaabbanne. Yookiin immoo dursinee shaayii dhuguu dandeenya. Lamaan isaayyuu filmaata nuyi keessaa filannuudha jechuudha. Duraa duuba isaasichi sirreeffannaa wal qixxeessee filmaata lama qabnaa jechuudha. Oriin immoo wantoota nuyi keessaa duraa duubi isaa waan nu rakkisne nuti garuu akka barbaannetti keessaa filachuu dandeenyu carraa lama nuu laata jechuudha. Isaan kana dubbata. Would you like a cup of coffee or tea? Buna moo shaayii barbaadda? Amma filmaata lama nuu kenne. Waa'ee duraa duubaa utuu hin ta'in inni kun immoo wanta nuyi dhuguu barbaadnu keessaa filmaata lama nuu kenne waan ta'eef akka nuyi filachuu dandeenyuuf yaada lama dhiyeessaa jechuudha. Inni jalqabaa jira isa jalqabaatti dabalee yaada posiitiivii gara biraatti dabalee nuuf kennaa jechuudha. Coordinating conjunction oriin immoo ammas gara biraa tokkotti daballee yoo laalle I usually study in the library. Ani yeroo hedduu mana kitaabaa keessa taa'in qo'adha. Or at cafe. Yeroo baay'ee bakka lamaanuyyuu taa'e nan qo'adha. Walqixxeedhuma. Hammuman mana kitaabaa keessa taa'e qo'adhu kaaffee keessas taa'e qo'adha. Kanaafi I usually study in the library or at cafe ni jedhu kuni lamaansaa keessaa filmaata jiru dubbachaa jira jechuudha. Bakka hin taa'e qo'adhu lamaansaa waa'ee lamaansaati walqixxeedhumatti dubbachaa jira jechuudha. Yeetiin immoo shows a contrast however still faallaadha kun immoo yeetiin ni jedhu coordinating conjunctioniin jechi yeet jettu immoo wantoota waliif faallaa ta'an dubbatti jechuudha. Fakkeenyaaf my brother just had his lunch. Obboleessi koo laaqana isaa nyaateera. Yet he says he is still hungry. Garuu immoo haa ta'u malee ammayyuu immoo nan beelee jechaa jira. Yeetiin immoo coordinating conjunction jechi yeet jettu immoo faallaa yaada isa duraa yaada gara biraan yeroo dhiyaatu dhiyeessitii jechuudha. Isheen immoo gidduu seente walitti fiddi faallaa yaada isa jalqabaa. Fakkeenya gara biraatti daballee yoo laalle Beekaa has a lot of money. Beekaan maallaqa baay'ee qaba. Garuu yet haa ta'u malee he doesn't buy expensive things. Meeshaalee gatiin isaanii mi'a yookaan gurguddaa ta'an hin bitu. Haa qabaatu iyyuu malee. Kanaaf yeetiin haa qabaatu iyyuu malee. Qaba waan ta'eef akka barbaade bitaa isa jedhu otoo hin ta'in haa qabaatu iyyuu malee meeshaalee gatiin isaanii gurguddaa hin bitu. Faallaadha jechuudha isa jalqabaatiif. Soon immoo therefore kanaafuu akka jechuu wayiiti. Fakkeenyaaf I am feeling hungry. Ani beelatu natti dhaga'amaa jira. Kanaafuu so I am going to cook something. Furmaata dhiyeessaa jechuudha inni kun immoo coordinating conjunctioniin soon immoo yaada isa jalqabaa akka rakkinaatti dhiyaateef furmaata dhiyeessa. I am going to cook something. Sababiin isaa beeleera waan ta'eef. So kanaafuu maal godhe eddan beelee wanta
hojjetamee bilcheeffamee nyaatamu dhiyeessuu qopheessuun narra jiraa jedhee dubbataa jechuudha. Furmaata kaa'anni kun immoo I finished my homework. Hojii koo fixeera. Yookaan immoo I finished my homework. So I am going to watch a movie. Fixeera waan ta'eef dhaqee fiilmii ilaaluu nan danda'a. Kanaafuu jedhee eeddan fixee jedhee furmaata eedda hojii fixee maal hojjedhutti fufeessa jedhuuf yaada dhiyeessaa jechuudha. Egaa barumsi keenya hangammaatti nuti walii wajjin ilaallee waa'ee conjunctionii ilaallatee kana fakkaata. Addumaan immoo waa'ee subordinating conjunction walii wajjin ilaallee waan hangammaatti na hordoftaniif fayyaa ta'a. Barumsi keenya ittaanu akaakuuwwan conjunctionsii keessaa waa'ee correlative conjunctionii ta'a. Egaa yeroo biraa mata duree kanaan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Yoo gaaffii yaada qabaattan immoo akkuma beekamaa ta'e karaa teessuma iimeelii asirratti argamu kana wal quunnamuun ni danda'ama.